Gabaasa gabaabaa jamaan musliimaa torban diidaa dhaabbata amantii yookaan religious organization yoo ta'u xumura bara 2010 qaamni afur akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffame. Hojiiwwan kaayirii irratti waggoottan afran lakkoofsee jira. Alhamdulillah waggoottan afran sunis bara 2011, bara 2012, bara 2013, bara 2014. Jamaan kun gargaarsa rabbiitiin waggoottan afran darban kana wantoota baay'ee dalage hamma karoorfatee ol adeeme. Danqaaleen tokko tokko jiraatanis alhamdulillah. Jamichi boqonnaa duraa karoora waggoottan afuriif gaafa hundeeffamu sana ka'ate asirratti goolame yookiin xumuree jira. Wanti addaa kan hafe yoo jiraate ji'oottan lamaan ji'a adoolessaa fi hagayyaa kan keessa fedha rabbiitiin ni xumura. Karoora boqonnaa lammaffaa waggoottan afran dhufanii hoo jameechi bara dhufu irraa karoora waggoottan afran dhufanii baafatee hojiiwwan kaayirii irratti bobba'uuf jira inshaallah. Waggoottan afran itti aananis bara 2015, bara 2016, bara 2017, bara 2018 baroottan itti adeemnu karoora cimaa ijaarama haaraa murannoo fi muuxannoo cimaan inshaallah. Sochiiwwan kaayirii GTD boqonnaa haaraatiif miseensa fi hoggansi hundi haa qophaa'u. Waliin taanee jaarmaa islaamaa cimsuun karoora fi tarsiimoo cimaan masakamuun amantii islaamaa haa misoomsu. GTD jamaa musliimaa torban diidaa.